maka ilma maka Hafuurul Qulqulluu Waaqayyo tokko Amin. Bismillah wa manfas Qudus Hadu Allah Amin. Maka Abba maka ilma maka Hafuurul Qulqulluu Waaqayyo tokko Amin. Ayang እግዚአብሔር ija Waaqayyo kan jedhamtan kabajamtoota abbootan keenya manokkosaatiin liqa siyumaan qeessis Waasumaan Du'aaleem waliigalaa biyya keenya Itoophiyaa yookaan muummicha gaggeessaa mana amantaa keenyaatti kutaa hayyootaa akkasuma abbootiin lubootaa kabajamoo abbaa keenyaa abbaa Gabra Maariyaam kutaa lallabaa gadaanii keenyaa manokkosaatiin harmoottanii obbolootaniif abboottaan oolonni Waaqayyo hundi keessaan jaalalleen qulqullootaa ijoolleen dubaroo Maariyaam kennattaan guyyaa jimaataa nagaa galataa Waaqayyo akkam bultanii akkam ooltanii akkam yoona geessanii hangafa nagaa keenyaa jalqaba jireenya keenyaa xumura galgala keenyaa Waaqayyoof galanne ulfinni Adam bisa abdida besana Adam yero kulla besana Adam yero qofate sana abdi Adam kantate arras baricha qofanu taasise baricha kullanu taasise kanatti shiabbanne kan jirru kabanyi galanni gifti Maariyaamiif sagaleen jiru kana duukaa jedha gidiraa baay'ee keessa dabarree mootummaa Waaqayyootti galuun nuuf ta'a jedha gidiraa baay'ee keessa dabarree mootummaa Waaqayyootti galuun nuuf ta'a Waaqayyo nu haa gargaaru. Hojii ergamootaa boqonnaa 14 lakkoofsa 22 irratti sagalee kana agarra. Hojii ergamootaa boqonnaa 14 lakkoofsa 22 gidiraa baay'ee keessa dabarree dhiphina baay'ee keessa dabarree mootummaa Waaqayyootti galuutu nuuf tahaa jedhani. Sagalee kana yeroo ilaallu qulqullichi Phaawulos biyya lafaa kanarra Kiristoos irraa erga baree erga humaasaa hojii wal baree booddee erga Hafuura qulqulluudhaan eebbifamee booddee biyyaa biyyatti deemuudhaan uumama harka Waaqayyoo warra ta'an akka gara Waaqayyootti deebi'an akka fayyina harka Waaqayyoo argatan akka mootummaa Waaqayyootti galan deemanii barsiisaa turaniiru. Egaa biyyoota hedduu deemanii barsiisanii biyyaa tokko qulqullichi Phaawulos wangeela barsiisee saboota jajjabeessee saboota eebbisee akka waan hundumtuu fuuldura isaa jiru immoo beeka. Wangeela lallabuu keessa galamuun jira. Wangeela lallabuu keessa jibbamuun jira. Wangeela lallabuu keessa rabsamuu jira. Wangeela lallabuu keessa tuffatamuu jira. Wangeela lallabuu keessa beela'uu
gidiraa baay'eetu jira. Salphaatti wangeelliin barsiifamu. Wangeelaa wajjin warri deeman wangeelliin ajjeesin jala waan ta'eef hin ajjeesni lallabu. Inni ajjeesee bara immootti bu'ee waan ta'eef ajjeesu maaf hin ajjeesni lallab jedhee isa lallabe ajjeesuuf qophaa'a. Wangeela lallabuu keessa wajjin jira. Inni ajjee bara immoo maaf kun dubbatame jechuudhaan isa lallabe sana irratti ka'a. Wangeela lallabuu keessa waliin hindaa'iin qulqullaa'ee jira. Waliin fakkeessanii jira. Inni al tokko nama waaqaa fakkaataa yeroo tokko immoo bineensa ta'u immoo maaliif itti bu'ameetu jira. Egaa kana hunda waan himataniif qulqulloonni kun akkas jedhani ummata eebbisanii ummata barsiisanii yeroo biyya kan biraatti deemuudhaaf kaan akkas jedhani gidiraa baay'ee keessa dabarree mootummaa waaqayyootti galuutu nuuf ta'a jedhani. Maal baay'ee keessa dabarree? Maal baay'ee keessa dabarree? Ilaa mootummaa waaqayyootti galuun salphaamini. Ilaa mootummaa waaqayyootti galuun nyaataamini. Ilaa mootummaa waaqayyootti galuun wal qoodamini. Ilaa mootummaa waaqayyootti galuun arrabsuumini. Ilaa mootummaa waaqayyootti galuun aangootti hirkachuumini. Ilaa mootummaa waaqayyootti galuun zarii bal'inaamini qabeenyaamini. Gidiraa simatanii dhugaa lallabanii qalamanii wareegamaniiti galanniif qaban isaa baay'ee. Kanaaf gidiraa baay'ee jedhe mee mootummaa waaqayyoo barbaadaa jirra. Mee mootummaa waaqayyoo eegaa jirra. Mee irra maal goonee inni mootummaa waaqayyoo. Guyyaa jaalalli jiru bataskaana dhaabannee guyyaa billaan jiru gadi baqanneeti. Guyyaa wal dhungachuun wal jaallachuun jiru sana guyyaa wal hammachuun jiru sana tajaajilleeti. Guyyaa rasaasi dhufe guyyaa billaan dhufe guyyaa du'i dhufe gabbaqanneeti. Yakki akkamini yoo gaafa gammachuu bataskaana dhuftee gaafa rakkinni jiru baqattatee rakkoodha. Yoo gaafa jaalalaa bataskaana dhuftee gaafa ari'atamaa baqattatee rakkoodha. Amma dhumaatti girmicha dandeenye mootummaa isaatti akka galle waaqayyoon waa gargaaru. Addunyaan kun addunyaa gidiraa guuttara. Addunyaan kun addunyaa kiristoosiin iyyuu balleessu dhala. Hanga fannootti barruun ittiin ija jaamaa banee mimaara qopheesse. Arrabattiin inni siin ceesisaa dha rakkina keessa. Ijoollee Israa'eliin ceesisa sana addooftee baasani. Miillan ittiin teessu ulfina irraa nu barbaacha dhufe sana fannoo irratti makarani. Gidiraadhaan mootummaa isaa nuuf deebise. Dhiphinaan mootummaa isaa nuuf deebise. Sommii marzii tuffatamuu jecha hundumaatiin mootummaa isaa nuuf deebise. Egaa mootummaan inni nuuf deebise sana Addaamii waan jalqaba gannataa erga ba'anii dhiphina Addaamiin dhiphatee gidiraa Addaamiin fudhatee mootummaa isaa erga inni deebisee booda qulqulloonni wangeela isaa dhaga'an warri waa'ee isaa baran warra dhugaan sagalee isaa isaanii gale warra dubbiin isaa isaanii gale immoo Kiristoos Yesuusiif jecha waan baay'ee ta'aniiru. Kanneen akka Iyyanuutaaf Qiirqoos seenaa guyyaa irraatti yaadatamu. Wangeela mootummaa waaqayyoo dhaga'uudhaan wangeela mootummaa waaqayyootti amanuudhaan du'aan sodaanne gidiraan sodaanne. Gaaf tokko mootiin amaan mootiin abaaramaan inni sagalee waaqayyootti namanne inni dhugaa waaqayyoo isaaf hin galle inni jallaan
gubannaan kiristaanonni dhumnaan yoo amantaan dhaabattee dhumtellee lafarratti foon kee gidiraa arge malee lubbuun kee jireenyatti gala. Yoo amantaan dhaabattee dhuguma beelofte, yoo amantaan dhaabattee dhuguma rakkatte, yoo amantaan dhaabattee dhuguma jecha laatte, yoo amantaan dhaabattee dhuguma manatti eeggatte hin oolta malee foon kee yoo gidiraa argeyyuu oolchaan lubbuu keetii isa fannoo irra ooluun mamaaramii dagalannuuf ta'uu isaa. Egaa yeroo labsiin kun ba'u Kirkoos mucaa wallaalaa dhaarmeen saayya mutaa jedhamti. Biyya hangabanaa itti kan nama tole mucaan kun. Labsiin kun gaafa ba'u mootichi waamee akkas jedhe, mucaan kun daa'ima waggaa 3 wallaalaadha. Daa'ima wallaalaa kanaaf haadha isaa waamee harmee isaatiin akkas jedhe, ilaa waaqa keessan dhiisaa, waaqa sakaleessa waaqessaa turtan dhiisaa, amma waaqa kootiif sagadaa, amma waaqa kootiif beelfaddaa, amma waaqa kootiif bitamaa jedhe. Amantaa kee kaleessaa dhiifte barataalee jedhees amantaan haalee saduu jedhu duukaa buute iddoo maleetti kuftee akka namni waaqayyo si haa gargaaru. Ameen. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Yaa waaqayyo na gargaari jedha. Yaa waaqayyo na gargaari. Jedha malee yaa waaqayyo na gargaari jedha. Yaa waaqayyo na gargaari. Yoo gargaarsa waaqayyoon ta'e malee addunyaan si gansisiisti hin ganta amantaa kee. Gaafa billaan nu ganta. Gaafa yeemaan nu ganta. Akka amma deemaa jirutti immoo gubachuun dhufuu nafu. Inni foon akka amma jiru kanatti akka amma qilleensa isaa laallutti dhiisita waa'ee doo jechuun dhufuu nafu. Bayi keessa jechuun dhufuu nafu. Dhiisita ababa jechuun dhufuu nafu. Yeroo sana mogoleettiin jabaattu waaqayyo siif haa laatu. Waaqi qulqullicha Qiirqoosi biyya luxaa jabeesse nu haa jabeessu. Maalee waaqayyo nu haa jabeessu. Ina fuga inni haa jabaadhu. Guyyichaaf qophaa'ee of eegi. Amantaa keedhaaf, dhugaa keedhaaf, ishee irra dhageessaa jirtu kanaaf qophaa'ee eeggadhu isa dhufu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Harmeen Qiirqoos dhiyaattee akkas jetteen maali waaqi kun haasa tolfamaadha. Ija qaba hin argu, gurra qaba hin dhaga'u, miilla qaba hin adeemu. Waaqa tolfamaa kanaafan akkamittan sagada? Waaqa tolfamaa kanaafan hin sagadu jette. Yeroo labsiin kun ishee irratti ba'u, yeroo isheen jecha kana dubbattu akkas jedhaniin mootichi akkas jedhe, egaa jedhe waaqa koof hin sagaddu taanaan ammaa kaasee gidiraatti qalamuutti dabarseen silaadha jedheen. Maalittan dabarsee silaadha? Maalittan dabarsee silaadha? Maalee ijoollee maarame, maalee ijoollee garaamiyoo, maalee ijoollee golgootaatti amantanii, maalee ijoollee fannifamuu gooftaatti amantanii, maalee ijoollee waraanamuu gooftaatti amantanii. Noo handaara lafaa hundumaadhaaf du'ee, noo handaara lafaa hundumaaf fannifamee, noo handaara lafaa hundumaadhaaf dhiiga isaa dhangalaasee. Har'a maaliif kan addunyaa wal goote? Har'a gara maalitti deema laata? Eessa dhaquudhaaf jedhe laata? Mee harka keessan ol qabaa waaqayyo nu maareedhaami? Maalee waaqayyo nu maareedhaami mee? Maalee waaqayyo nu araarameedhaami? Waaqayyo nuuf araaramu. Waaqayyo nuuf araaramu. Sodaate qalamuutti dabarsee sillaaddeera duratti sillaaddeera waaqa kooti sagaddu taanaan inni arraafamte
wallaalaa kana waamii isa gaafadhu kaa itteen mootichaan. Qirqoosii waame mootichi. Mucaa bareedduu nana. Mucaa miidhagduu nana. Mucaa simboo qabduu nana. Baga nagaan dhuftee. Habee argitanii itti kuulee nagaa gaafachaa jira dogoggorsuudhaaf. Maaloo eeggadhu kaa. Si dogoggorsuudhaaf nagaa kuullaa si gaafataa karaa irratti. Si dogoggorsuudhaaf jaalala sitti fakkeessa daandii irratti. Si dogoggorsuudhaaf mana kee dhufa. Si dogoggorsuun dhugaatii sii bita. Si dogoggorsuun biddeen sii bita. Ayi of eeggadhu kaa. Nyaatee nama nyaachiseeti. Abiddas nama nyaachisuuf deemaa jira addunyaan kun. Yeroo kana ittaasee mucaa nana. Mucaa miidhagaa nana. Mucaa bareedaa nana. Ati eessaa dhufte ati maalittiin jedhan? Ani kiristaana. Mee jedhame maaloo ani kiristaana jedhame? Ani kiristaana. Jedhaa maaloo ani kiristaana jedhame? Ani kiristaana. Ammaaloodha? Ani kiristaana. Ani kiristaana jedhama. Ankomoo akkasiitiin jenne. Ambeeri akkasiitiin jenne. Ansarii akkasiitiin jenne. Irraa barareenyi bara kanaa kun. Ani kiristaana. Ani kiristaana. Yeroo inni kanatti dubbatu Waaqa koodhaaf hin sagaddamuun sagaddu jedheen mootichi mucaa wallaalaa kana. Ilaa jedheen warqeen mana mootummaa koo guutuudha. Marcumi mana mootummaa koo guutuudha. Jireenyi mana mootummaa koo guutuudha. Ilaa yaa mucaa nana maaloo Waaqa kootiif sagadi jennaan. Daa'imni kun akkas jedheeni. Ani gonkumaa Waaqa keetiif hin sagadu. Waaqayyo isa lafaaf samii uumetti takka amaneera jedhe galanniif qabani bara. Waaqa darra biddee kanan beekun. Waaqayyoon beeku isa qabeessa kan abbootii kootiiti. Isa kana naani Azaariyaa Misaa'elidha. Waaqayyo inni beeku isa kan abbootii koosa bidda dhaamsedha. Har'a garuu Waaqa tolfamaa keeti. Waaqumaa sagadu galanni Waaqayyo. Mee jedhame Waaqa tolfamaaf hin sagadu jedhame. Waaqa tolfamaaf hin sagadu. Jedhamaale Waaqa tolfamaaf hin sagadu jedhame. Waaqa tolfamaaf hin sagadu. Hin sagannu miti Waaqa tolfamaaf. Waaqi tolfamaan kun maa inni laata? Isuma milkoo jennu sana. Har'oo mucaa namaatti waa'ee humtisaa Waaqa tolfamaatti ta'eera. Har'oo mucaa namaatti marcumni isaa Waaqa tolfamaa ta'eera. Aangoon isaa Waaqa tolfamaa ta'eera. Namummaan isaa Waaqa tolfamaa ta'eera. Ulfina isa kan Waaqayyoo dhiisee isa kan biyya lafaa isa kan maalummaa isaatii faarfachuu jalqabeera. Inni siddoo qaba. Ulfinni inni kan Waaqayyoo siddoo qaba. Galanniif kabaja bara Waaqayyoo. Ulfina Waaqayyoo dabarfatee ormaaf akka hin laanne Waaqayyo si haa gargaaru. Mee Waaqayyo na gargaare jedha. Jedhaa mee Waaqayyo na gargaare jedha. Waaqayyo gargaaraa keenya haa ta'u. Waaqayyo gargaaraa keenya haa ta'u. Yeroo kana gahe Aayaa mootichi gaafanni Waaqa keef hin sagadu jedhu hojjettoota isaa waamee akkas jedhe dhaqaa sinaaficha daakaa fidaa ashaboo soogidda daakaa fidaa walitti makaati ija isaa fi gurra isaatti funyaan isaatti gixxingooneetti nannaa yeroo kana booddee inni miidhama jarri kun hin miidhamu jedhe. Maalitti nanna? Maaliin maal? Sinaaficha ashaboo daakanii. Maalitti naqu jira? Ijatti naqu. Maalittiin jedhe? Maalittiin jedhe? Gaafa bookeen ija si buutu akkam taata dha? Mee yaada dhugaa gaafa wayitii keessa kun maal taata? Ashaboon ija ni deemiti. Sinaaficha immoo beektu. Yeroo himiddiin hin nyaatan illee funyaan keessa ol fiigee mataa imimmaan isa kiyaa nama darbata. Amma garuu qaxxeetaa jetti naquudhaaf bulbulchiise. Amma egaa sagaddumaan sagaddan jedhan Waaqayyoon itti amannee nu oolchaa.
gonkumaa kana sodaannee sagannu jedhanii gittin godhee ija isaanii funyaan isaanitti naqe. Ergamaan Waaqayyoo Gabri'eelin ataa'ee keessaa qulqulleesse galanne. Ammas agartuu isaanii akkamitti hin jaamne, iji isaanii akkamitti hin jaamneen maaliif iji isaanii jaamuu dideede? Isa jakee jaamsuuf karoora baasu maal harka Waaqayyootti siif haa dhagu. Isa jakeenya jaamsuuf karoora baasu harka Waaqayyootti nuuf haa dhagu. Ija keenya ija fuuraa Waaqayyoo nuuf haa banu. Inni foonii cubbuutti fiigaa kana fuuraa Waaqayyoo nuuf haa banu. Kana fuuraa Waaqayyoo nuuf haa banu. Egaa yeroo kana aaree wayyaa jedhe biyya koo keessatti eenyu nan deeffarre eenyu aangoon irratti nagarsiifne mucaa wallaalaa mucaa waggaa sadiitu akkasitti na deeffara. Beenaaniin dhaqaa sibiila qara sibiila torba dhaqaa qallisaatii diimeessaatii abidda kaatii qaraa fida. Haadha isaaf torba qaraa mucichaaf torba qaraa. Sibiilli kun qaramee dhufu jedhe. Mee jedhame gidiraa baay'ee keessa dabarreedhaame. Gidiraa baay'ee keessa dabarree. Mootummaa Waaqayyootti galuun nuu ta'a. Mootummaa Waaqayyootti galuun nuu ta'a. Maalitti galuutu nuuf ta'a? Mootummaa Waaqayyootti galuun keessa dabarree. Gidiraa baay'ee keessa dabarree. Nyaachuu keessa dabarreeti. Marcuma gaarii irra teenyeeti. Maal keessa dabarree? Gidiraa baay'ee keessa. Namni dhungatee nu jaallateeti. Namaan jibbannee hin jaallatamne. Galanni kabaji sibiila diimeessanii qaranii fidanii dhufan. Amma immoo sibiila diimataatti agarsiise sibiila bidda keessaa ba'e. Wayyoo ayyamantii isarra naamatitti koolunitiin isarra naamatitti kalliinitiin. Wayyoo akkatti qulqulloonni fidantu magalaadha. Har'a garuutti qaldame. Har'atti qoosame. Har'a dhiiga qulqullootaatti qoosame. Har'a dhiiga Kiristoositti qoosame. Har'a waa'een dhiiga Kiristoos hin irraanfatame. Maal Waaqayyo nu haa yaadachiisu. Ameen. Waaqayyo nu haa yaadachiisu. Ameen. Waaqayyo nu haa yaadachiisu. Ameen. Yaadachiisedha Waaqayyo. Jedhe irraanfattee tana yaadachiisa Waaqayyoodha. Dhiigni qulqullootaa warra irraanfatameera. Tawaahidoo akkamitti dhuftee laata? Maqadaan dhufte. Itti qalamanii itti wareegamanii dhufte. Har'atti qoofame. Sibiila kanatti agarsiisee sagadaaniin gonkumaan sagannu amma sadan sibiila bidda keessaa ba'e lama ija isaanii lamaaniif. Sibiila maal keessaa ba'e? Sibiila maal keessaa ba'e? Maalitti gashaa jiru? Maal oonatti maalitti gashaa jiru? Wayyoo akkas egaa amanta. Ija lamaanitti sibiila bidda keessaa ba'e qarame ija lamaanitti asii achi gashan. Sibiila lama funyaan isaanii keessatti ol galchan. Sibiila tokko laagaa isaaniitti gadi galchan. Sibiila lama immoo honnee isaanii madeessee kukkutee akka ajjeesuuf qoma isaanii keessa bidda kee baasanii asii achi keessa ka'an. Kun nanna mucaa namaati. Mucaa waggaa sadiitu sibiila kana fudhataa jira. Daa'ima waggaa sadiitu bidda akkasiin dhufataa jira. Amantiidhaaf. Har'a hoolee. Anin abbaa amantii, atin abbaa amantii, atin qorraabii, atin wangeela barte, atin bataskaana keessa dhaabatte, inni jaarsa taate, inni maanguddoo taate, atin inni qabdu dargaggeessaa maal gootate? Waa'ee tawaahidoo maal goote tarra? Mucaa waggaa sadii, Ayi, amantaan kun ulfaatti. Hin ulfaatti. Sibiila diimataa ija keessa galchanii funyaan keessa galchanii. Lama ija keessa si achi baasanii. Lama funyaan keessa si ol baasanii.
tokko laagaa keessa si gadi baasani lamammoo wanni isaanii akka madeessuuf qoma isaanii keessa si achi baasani yeroo kana Kirkoos mucaan kuni farmeensaa sibiilli kun nanna isaanitti yeroo galu Kirkoos akkas jedhee waaqa naaniyaa waaqa saariyaa waaqa misaa'el jedhe waaqayyoo waame waaqa naaniyaa waaqa saariyaa waaqa misaa'el ergamaan Gabri'eel biratti ergamee sibiila sana keessaa baase galallee waaqayyoo yeroo sibiilli sun keessaa yaa'u silaa iji buruqeera sibiilaani ija miti tunanna keerraa dhugubaattiin kaane tamtaata ija miti maaloo utu barbadaa bidda argaan fuudhanii akkam taata ija miti maaloo miillaan uturra jette akkam taata ergamaan Gabri'eel keessaa funaane galalleef kawaja isaa taataati yeroo kana booddee mootichi maayilli kunere maaltu irratti ta'e warra akkamii biyya koo seene hinaare hari humnaan olii keessa kan ta'e akkasin godhaadheen maaloo warra nama ajjeesuu beekan dhaqaa walitti naa qabaa warra maal gochuu beekan warra maal gochuu beekan arras warra nama ajjeesuu beekan walitti warri bitan jiru warra mana namaa reebuu beekan warra hamaa hojjechuu beekan hamaa hojjetan jedhanii birriidhaan warri walitti bitan jiru marras lubbuu balleessuudhaan warra hojjetan jiru marras ayida waayido waaqayyo nu haa gargaaru warra nama ajjeesan walitti naa qaba waamamanii dhufan yaani jarattiin kun yereen silaa fica funyaanii fijaani ashaboo wajjinitti naqnaani waan keessaa funaanee wallaale sibiila diinessaatti naqee jennaan du'uu didanii mee maal naa gochuu qabdu maal gootu ennaan Kirkoos mucaan wallaalitti makarichitti cimeera waan ta'eef dafee wareegamuu barbaade hammeensaa akka raafamaa jirtu argeera waan ta'eef akkas jedheen utuu mootiin hin dubbatin waan isinitti majaran jedheen maa inni jedhan warri nama ajjeesu beekan sun gidiraattiin nama waan ittiin gidiraatti nama galchan warri qopheessuu beekan waan ittiin nama dhiphisan warri qopheessuu beekan maa inni jedhaniin waan dafee lubbuu keenya nu keessaa baasu sibiila babbaqassaati akkaataa ogummaa keessanitti akkaataa beekumsa keessanitti akkaataa dandeettii keessanitti waan dafee lubbuu koof lubbuu ormee kootii kana baasu xurutti hojjedhaa malee ariifattaniin hojjetinaa dhiin hin dinqisiifatan jarri nu ajjeesuuf dafaa qopheessaa jedhaa mucaa wallaalaa kun jedhan maal jechuu barbaadeedhaan dirraan ajaa'ibsiifatan kana booddee mootichi sirra deebi'ee akkas jedheen dirraa nama agarsiisutti beektu miti ennaan eedhaniin waan ittiin dirraa nama agarsiisan beektu miti ennaan eedhaniin maal beektu sin kiristaana taatanii isattiin mucaa nama agarsiisan beektu isattiin ilmoo namaa rakkisan beektu moo isattiin rakkinaa nama baasan beektu isa kaminni sin beektan mee waaqayyo irra dhugaa keenya barsiisedha maalo jedhaa maalo waaqayyo irra dhugaa keenya barsiisedha maalo sagalee kanaan na barsiisedha maalo raajii kanaan na barsiisedha maalo waaqayyo nu haa barsiisu waaqayyo nu haa barsiisu barruu keetiin isatti nama gidirsan qopheessita taanaan rakkoodha arraba keetiin akkamitti akka namni gidiraatti galu qopheessita taanaan rakkoodha hojii keetiin maree keetiin gidiraa namaaf qopheessita taanaan rakkoodha doo kana booddee ijoollee waaqayyoo gidiraa kana qopheessanii guyyaa 40 halkan 40 waan ittiin nama lamatu kana ajjeesan hojjetan guyyaa meeqa guyyaa 40 halkan 40 waan ittiin mucaa waggaa 3 farmeessa ajjeesan guyyaa 40 halkan 40 qopheessan guyyaa 40 halkan 40 qopheessanii xumuranii fidanii dhufan sibiila babbaqassanii diinessanii guutanii egaa watti naqaa waan barbaaddan godhaa jedhe mootichi
Kirkoosi biyya luxaa qabanii irra ciibsanii sakaan irra godhanii itti naqan ergamaan garbeelii gidduu galee diilalleessa galanniif qaba jedhaa ta'e. Du'anii rutiin jaanii wajaanii reeni yeroo bira ga'an Kirkoosi biyya luxaan jiru galanni waaqayyoodhaa godhan. Wayyoodha mootichi amma eegee jarattii kuni xolqaa'ii beekamtuu taateetti jarattii kuni ogummaa ishee adda ta'eera. Hamma garuu naagameera bishaan guddaan biyya koo keessa yaa'aa jira. Dhaqaatii harkaan miilla isheedhaati bishaan guddaatti gad ishee darbadhaa jedhe. Abiddaan hin dide. Sibiilaan hin dide. Waan ija jaamsuun hin dide. Bishaanitti gadi darbadhaa jedhe. Faarsaa Daawitii 65 lakkoofsa tokko yookaan 66 lakkoofsa tokko irraa yoo dubbistan bishaanii fi abidda gidduu nu dabarsite. Maaliin maal gidduu nu dabarsite? Maaloo jedhaa maaliin maal gidduu? Bishaanii fi abidda gidduu nu dabarsite. Abbaan keenya Daawit galanniif kabaju bara baraan haa ta'u. Bishaan fakkaata malee wanti nama gubu jira. Yoo ilaalan bishaanii garuu abiddadha. Fakkeenyaaf bishaan abidda irratti bulluqe abidda namoo bishaan jenna. Yoo harkaan qaban maal nama godhe? Maalummaan saamuu maalodha? Maalummaan saamuu maalidha? Gatii abidda irra ture yoo harkaan qaban harka keessa gashanu. Akkasi kuno. Bishaanitti naqanii gadi darbatan harka hidhanii miilla hidhanii yeroo bishaanitti darbataman ergamaan garbeelii ammas akkuma Yoonaasiin garaa qurxummii keessatti eege Waaqayyo raajii Yoonaas macaafa Yoonaas raajichaa boqonnaa tokko kaasanii yeroo ilaaltan akkuma bishaan keessatti iddoo qopheessee eege ergamaan garbeelii bishaatti yeroo isaan darbatamanis duukaa bishaan seenee eege galanni maraagaraa. Atti keessaas ergamaan garbeelii butee baase rakkina keessaa butee nu haa baasu. Abidda barichaa keessaa butee nu haa baasu. Dhiphina barichaa keessaa butee nu haa baasu. Maalaan ulfaate gareen nutti ulfaateera. Gareen hin naddamne abbaa koo hin naddamne maaloo gareen suuraa margamaa waaqa hin naddamne hin ulfaate. Qabbana fakkaatan irratti boba'e wayyoo samitti nyaatee akka deemuun maaloo gareen isaanii noon gargaarte akkam nu gootanu Kirkoosi biyya luxaa bira dhaabattee akka kana jabeessite hankooba kan oolata kana akkam taala. Wayyoo waan inni ta'uun beeku gareen inni irra dhaabatee si faarfatu kun boora akkam taala. Ammoo dhufaa jira abiddichi ammoo huncaamne ammoo hundaamne abiddichooti. Ayyaa qulqulluu gareen maaloo nu haa gargaaru. Maaloo nu haa gargaaru. Maaloo nu haa gargaaru. Amantiin qalbii mini. Adda baafadha amantaa kee. Adda baafadha amantaa kee maaloo qalbii mini. Yoo jabaatte yoo xiniinnatte jireenyatti galte. Yoo iji kee ilaaltee sodaattuu taate salphatte jabaadhu gaamma. Waaqayyo nu haa jabeessu. Maaloo harka keetti qabee gareen anas na jabeessee dhume. Gareen anas na jabeesseera maaloo. Gareen anas na jabeesseera maaloo. Gareen nunis nu haa jabeessu. Gareen nunis nu haa jabeessu. Nu biraan hafinka. Baay'ateera. Baay'ate. Hin ulfaate nurra bahe. Waaqayyo nu haa gargaaru. Bishaan keessaa gaafa inni baasu ammas akkas jedhaniin wayyoo jedhaniin mooticha ammas maale waa 4 irraan ga'eera waa 5 irraan ga'eera.
ajjeesu dideera waan ija jaamtutti nagee jaamuu didaniiru bishaanitti darbadhee falameera maali kun jedhan maaloo kottaa warra ogummaa qabdan jedhee ammas warra ogummaa qaban waane ogummaa nama rakkisuu warra qaban ogummaa maal gochuu ogummaa maal gochuu ogummaa nama rakkisu jiru kaleessas miti kaleessas duraniiru warri makaraa nama agarsiisan arrabinne warri dhugaa fakkeessanii sobaan nama dogoggorsan kaleessas duraniiru waamamani maal meela ergifadhaa jedhen maal meela ergifadhaa bishaan abiddatti naqaa abidda turutti godhaa bishaanitti naqaa bobeessa summiidhaan marzii nama ajjeesu tokkollee hambisnaa summii nama ajjeesu marzii nama ajjeesu walitti funaanaa bishaanichatti immoo gad naqaa maal meelichatti waan nama ajjeesu tokko isaa akka hin dhiisne waan nama ajjeesu tokko bira akka hin dabarre abiddicha irratti gad naqaati maal meelichatti naqaati adanfu itti bobeessaa qoraan sirriitti itti guuraati jedheen qoraan itti guuranii itti bobeessuu jalqaban kiiloomeetira 60 olitti uursan yookaan bulluqichi inni danfe bishaanichaa dhaga'ama ture uursaan danfe bishaanichaa inni bishaanichi takattakee danfu fagootti dhaga'ama ture hamma gaa'een mootichi isa kanaan kan hin wareegamne kanaan kan waaqa tolfamaa qof hin saganne maaliin sagaddi jalattiin kun jedheen dhaggeeffatee ofiisaati uursichatti gammadee jarri yaaddofteetti jedheen uurseera bishaanichi jedheen hay bishaan rakkinaan lallee uurseera bishaan amantaa si irraanfachiisu harrayyuu uurseera bishaan si sodaachisu ammayyuu uurseera hin uurse danfa bishaanichaa dhaggeeffatan iyyaluuxaan garaa harmeeti mitiiree gaafa ursaa bishaanichaa danfa bishaanichaa sanni garmalee takattakee danfu gaafa dhageessu hinnaate kanatti dhannee mucaa koo wajjinitti limnaa yutuu laallu jette kana keessa mucaa koo wajjin duunaa yutuu laallu jette laphee isheetti roqamuu jalqabde qirqoos akkas jedhe harmee koo jedheen lakkin sodaatiin du'a laman duunuuti jedhe du'a meeqan duunu du'a meeqan duunu in sodaatanii kottu du'a laman duunu amma duwwaa foonni keenya du'a malee lubbuun keenya hin jiraatti jalanniif kabajee keenya du'a laman duunu jedheen harmee kodii laman jiru maaloo in sodaatin jedhee yeroo isheen boossu harka ishee qabee mucaa waggaa 3 haadha isaa gara bulluqa abiddaatti qotota yeroo isheen naafattee diddu harka ishee qabee boo'ee qotota Roobiticha keessa dhaqanii seenan bulluqicha eeggatta yeroo dhaqanii seenan mucicha haadha isaa yeroo bulluqichatti darbatan ergamaan gargaaree akkuma isaanitti darbataman akkuma naanii Azaariyaa Misaa'el yeroo isaanii boolla abiddaatti darbataman naqee keessa dhaabbate gargaareen akkuma abiddicha irraa dhaamse ammas Qiisqoosii fi Iyyaluuxaan yeroo isaan bishaan akka suursu bishaan danfaa summiin marziin keessa guute kanatti darbatamanii keessa bu'ani gargaareen keessa lixee qabbaneesse galannee tolfannee haa ta'u. Dilalleesse Daawit abbaan keenya faarsaa isaa 118 yookaan 119 lakkoofsa 9 gubbaatti akkas jedhe dhuga baatonni kee jedhamee jedhame dhuga baatonni kee ajaa'ibsiisoodha anaafis jedhame lubbuudhaan isaan jaalladha maaliin isaan jaalladha dhuga baatonni kee ajaa'ibsiisoodha warri waa'ee kee jedhanii makaraa simatan warri waa'ee kee jedhanii du'atta deeman ajaa'ibsiisoodha lubbuudhaan jaalladha maaliin jaalladha fooniin jaalladhe yeroo wanti lubbuu ajjeesu dhufu baqadhan jenne lubbuudhaan jaalladhe galanni kaajaa ta'e
dhuga baatota kee tajaajilsiisoodha. Maal kee tajaajilsiisoodha? Maal kee? Waa'ee Kiristoosii namni Kiristoos akka garafame, namni Kiristoos akka dhiigamu, roobse namni Kiristoos akka madaa'e isaan immoo madaatti of laatanii yaadatani. Namni Kiristoos abbaan keenya nuuf jedhee du'atti akkuma adeeme. Qulqulloonni sutuu beekanii du'atti adeemani. Ibidda dambee nama sodaachisutti adeemani. Makaraa ulfaataatti adeemani. Dhiphina baay'ee keessa dabarreeti. Gidiraa baay'ee keessa dabarree maalitti galuun nuuf ta'a? Maalitti galuun nuuf ta'a? Eebba qulqulloota kanaan nurraa bulchu Waaqayyo. Waadaa qulqulloota kanaan nurraa bulchu Waaqayyo. Mootummaa Waaqayyootti galuun salphaa miti eegaa jabaadhu. Mootummaa Waaqayyootti galuun akkasumatti miti. Adda baasii dhaloota namaa dha. Adda baasii sittan himaa. Adda baasii sittan iyyaa. Akkeetti miti mootummaa Waaqayyootti galuun callisanii miti. Deemanii miti. Yeroo laalanii miti. Haala laalanii waaqessanii miti. Abiddas dandamatanii waan dhufu hundumaa dandamatanii mootummaa Waaqayyootti galu. Mootummaa isaatti akka galu Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Egaa Daawit waa'ee qulqulloota kana akka ibsu yeroo dhabu dhuga baatonni kee ajaa'ibsiisoodha. Ani immoo lubbuudhaan isaan jaalladhe. Lubbuudhaan. Hojii isaanii ajaa'ibaadha. Dhuga baatota Kiristoos warri ta'an warra akkasitti waa'ee Kiristoosiif fuula mootii hamaatti dhugaa ba'anii marziituun sodaatin, sibiila diinagatuun sodaatin, abiddatuun sodaatin Kiristoosiif jedhanii lakki wangeelaaf jedhanii du'atti dabarsanii of kennanidha. Anaafat akkasin taanaa laata. Jirtaa? Hadhufumee tawaahidoo amantaa koo nan dhaabadha kan jettu jirta. Gaafa inni diiguu dhufu gara sadii gogortee duukaa buute diidda. Ol kaastaa harka kee yeroon ulfaattuudha. Eekkamsi Waaqayyoos baay'ateera. Makaraatti akkamitti nu kennatu Waaqayyootti amannuu immoo hin jedhina. Sabni Israa'el ekkoo amanuu dadhabuu isaaniitiin kennamaniiru. Mata jabina isaaniitiin kennamaniiru. Mataa jabaachuu isaaniitiin. Taabonni Tsiyoon harka warra Filisxeemitti booji'amteetti. Waaqayyo dabarsee kennee achitti mooraajii hojjettee akka isheen deebitee galtu godheera. Garuu warra gidduu jiru warra irratti tajaajilu hamaa hojjete gatii warra irratti tajaajila namaa hojjetaniif dabarsee kenne. Silas warri irratti tajaajilan warri beenna jedhan kunoo na baddalaa jiru na miidhaa jiru jedheeti dabarsee kenne. Warri hin beenne mura qanii daakuu waaqa isaanii irra dhaaban taa'uuta lafa kaa'anii. Inni qorrobdi. Inni nan faarfadheetu nan qaddaseetu. Akkatti mootummaa Waaqayyootti galan adda baasi. Dhugaa isaa baradhu. Dhugaa sana qabannee akka jiraannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Harka keessan ol qabaa Waaqayyo na gargaareedha. Waaqayyo na gargaareedha. Waaqayyo na gargaareedha. Waaqayyo arjummaa isaan nu haa gargaaru. Waaqayyo arjummaa isaan nu haa gargaaru. Gidiraa baay'ee keessa dabarree maalitti galuun nuuf ta'a? Maalitti galuun nuuf ta'a? Gaafa billaan dhufu bataskaanan baqatin. Gaafa rakkinni dhufu bataskaanan baqatin. Dhaabadhu duukaa qalamii yoo dhugaa qabaatte. Amantattiidhaaf akka dhaabannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Akka qulqullichaa Qirqoos dafee wareegamummaa barbaadee armeesaa raafamte ilaalee xuruutti qopheessaa abidda kana jedhe sana. Xuruutti qopheessaa waan ittiin nu ajjeestan isa jedhe sana. Amantaa akkasii qabaanne makaraa dhufu hundumaatti adeemne mootummaa Waaqayyootti akka gallu Waaqayyo nu haa gargaaru. Arjummaan Waaqayyo immoo nuuf moo'icha akkuma Qirqoosiif Yeluuxaaf kenne anaaf isiniifis moo'icha haa kennu. Diina koo na moosisedha Waaqayyoodha. Diina koo na moosisedha Waaqayyoodha. Yaa Waaqayyo sanaan mormu naa mormi jedhaame. Isa naa hari'atu narraa hari'adhu jedhaame. Anas siif jira jedhii dubbadhu jedhaame. Karaa warra naa hari'atanii jedhaame. Nuti caaf dukkanaa ta'u jedhaame. Ergamaan Waaqayyoo isaan darbatu jedhaame. Darbeeni arrasitti ol laadhee jedhamaale. Si barbaaduun dhufee jedhaame. Raajii kee dhaga'eera jedhaama. Anaanis akkasuma rakkina keessa na dabarsee dhaaba. Gidiraa keessa na dabarsee
wajjin haa ta'u. Inni moo'icha isiniif haa ta'u. Inni sisingaadhu isinirraa dadhabsiisu. Bareedina amantaa keessatti isin haa cimsu. Dabalee keessan jabeessee haa dhaabu. Hafuurri qulqulluun isin haa cimsu. Adda keessan dura diinni keessan hin dhaabatin. Inni Qiirqoosii biyya lixaa gargaaru nu haa gargaaru. Isa dhageenyeen nama fayyadu haa taasisu illee Waaqayyoon galateeffata. Sagalee kanaan eebbifamni jireenya bara baraatti akka galle Waaqayyo hunda keenya wajjin haa ta'u. Waaqayyo hunda keenya wajjin haa ta'u. Mata dureen keenya maaloo dheetta? Abeet maalitti galuun nuuf ta'a? Kanaaf egaa sichi yoo ta'u waa iddootti gidiraan dhufe gadi hin baqannu ka. Hin baqannu ka. Hin baqannu ka. Hin baqannu ka. Mee gadi hin baqadhu warri jettan. Hin baqattan kaa gadi. Hin dhaabattu ka. Hin eeggattu ka. Amantaa keessaniif hin dhaabattu ka. Ergamaan gareen isin haa jabeessu. Ergamaan gareen nu haa jabeessu. Nu duukaa haa ta'u. Ayyaanni Waaqayyo hunda keessaniif haa baay'atu. Isa dhageenye firri 30-60 goone mootummaa isaatti akka galluuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Egaan ayyaanni keenya kana duwwaa miti. Sanbatarra ayyaanni qulqulluu Raahel akkuma itti fufetti jira. Ayyaanicha kanatti sagantaan qophaa'ee jira. Namni akka fayyuuf yeroo keessan mootummaa Waaqayyoodhaaf yaada keessan teessoo Waaqayyootti hidhachuudhaaf gurra keessan sagalee Waaqayyootti ergisuudhaan akkuma ammatti jirtan itti jabaachuutu isinirraa eegama. Gubaa'een keenya bal'aan akka itti fufetti jira. Waaqayyoon biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Jaalala nuuf haa laatu. Egaa guyyaa har'aa kana sababeeffachuudhaan warreen galatoo qabatanii dhiyaattan asumaan isin eebbisee waan hin ta'u barbaaduuf maatiin tokko akkas jedhan horiitu nurkaa dhume.